Yoya ashama arkafune kabajamtoota fi jalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoodha kan sadarkaa idil addunyaa argamtan nageenyi keenya oowwan iddoo isin jirtanitti isin adda qabu isin jecha egaa akkuma beekamu dhugaan Oromoodha haqni Oromoodha afaan yoo qaban funyaaniin dubbatti ka jedhan sun dhugaa ta'uu haqa ta'uu arginee jirra dhugaan Oromoodha haqni Oromoodha bubbulee akka dirreetti bahu waan ifatee keessattuu guyyaa kaleessaa dubbii wan angaasan dubbatirra waa lama sadii qabxiiwwan jajjaboo fi barbaachisoo ta'an keessaa dubbachuu barbaada. Angaasan akka biyyattii sanitti nama bakka bu'aa mana barii bakka bu'oota uummataa yookaan paarlaamaa biyyattii keessa nama jiru nama gartee ammas dhaaba bilisiginnaa yookaan PP jedhamu bakka bu'ee filatamee sagalee uummataa argatee jaarmee kan wajjin nama hojjechaas turee fi nama hojjechaas jiru nama ammallee akkaan keessoo jaarmee sanii yookaan keessoo bilisiginnaa nama akkaan keessa isaanii sirriitti beeku. Biraas oskasini mutate gama caaltuu isaanii faanis information gurguddoo argatanii dinagee ja'a politikaan dhiise kana hin jenne maaliif politikaan lee mataan isaa dinagee mataan isaa politikaa waan ta'eef waan walitti hidhata qabaniif arrallee xiqqoo waa'ee dinagdee fi siyaasaa biyya keessa jirru akkamitti haa dagaagsinu yookaan irraa haa hirmaannu waan jetturraa dubbanna. Sponsorri keenya arrallee www.mopcwarehouse.com Mopc Warehouse linkii isaa achi jalatti isin maxxansee jira bakkaan taayitila barreessirratti linkii isaa isin barreessee jira saniifuu achirra laallattanii jechuudha osoo gama ajandaa waa'ee kanaan dabarree arraan tanaa waa lamarraan dubbachuu fedha kaleessa filmaataa ture Minnesotatti City Counciliif cahaa turanii maaliif dubbii Minnesota akka Oromiyaa xiqqootii waan yeroo hunda hordofnee jala deemnu maaliif dhiibbaan siyaasaa Oromoo irratti Minnesotaan qabdu dhiibbaa xiqqaa miti. Khanaafu kaleessa adde Amaane Badhaasoo kongresiidhaaf ceetee yoo mo'achuullee baattee garuu sadarkaa bareedarra deemaa turte waan bareedaadha ammallee you are very young biyya tanatti wanni namatti tolu dimokiraasii fi riippaabilikaanonni wal dorgoman itti deebi'an arra Joe Bideniin umriin isaa 80 jala dhihaatte kun uggumee qacehe pirezidaantummaadhaaf osuma seenatarra jiruuti pirezidaantummaadhaaf yeroo hedduu yaalii godhee boodarra argatee jechuudha biyya tan akkasi namni abdiin muratu waan tokko ni haalta ammallee deebisaniif Amaanee Badhaasoo fakkeenya bareedaa taate ijoollee teenyaaf generation booda dhufuufillee amma ijoollee amma waliin jiraannullee waan fakkii bareedduu taateef ammallee jabaadhu itti fufii tarmii itti aanu irratti siin jenna. Asumaanillee obbo Tashiteen City Councilidhaaf seenee mo'atee argatee jira. Congratulations obbo Tashitee Waaqoo very good guy nama jabaadha nama waan hedduu waan Oromoo kana keessa waan baay'ee dalagee ammallee ugaachi seenee hawaasa keenya warra Minnesota jiraniif bu'aa guddaa buusa jennee abdii qabna waan gaariidha maaliifin tanarra isinii deddeebisa yeroo bakka takka teenyu siyaasuma biyya teenya qofa alanfachaa ooluun qabnu siyaasaa warra biyya keessa jirrullee barachuu qabna biyya feena jiraan fedhu Awurooppaa fedhu Awustiraaliyaa fedhu Kanaadaa fedhu Ameerikaa fedhu South Africa bakka feena jiraan bakka lakkoofsa guddaa qabnu City Council seenuun waa hedduuf bu'aa nu qaba mootummaan nuti amma fakkeenyaaf akka Oromootti mootummaan oggaatti City Council seente waan benefit dilata akka argannaa jira tokkoffaa sagalee uummata keenyaaf taanaan lammaffaa waan adda addaa ka mootummaan community achi keessa harka guddaa qabuuf waan bu'aa buusu hedduu jira jechuudha. So kana benefit irraa arganna hedduu nu fayyada siyaasaa irratti hirmaachuun jechuudha. Lammaffaa diinagdee tana wanniin akka irra isinii deddeebi'uuf erga takka biyya teenya irraa baane warri barnoota jabaattanii barnootaan dooktareetii fudhattan looyerummaa fudhattan injiinaringii fudhattan good job jabaadha. Warreen sanii ala jirtan immoo warreen biyya tanatti namoonni adda addaa akkuma dhiyoo tana yeroo biyya tana dhufan gama daldalaa cahan jechuun maaliif daldalli waan namni itti successful tahee namni hawaa qabuutu siyaasaan sanuu siyaasaanuu ta diinagdee duubaa qabduutu irra jabduudha maaliif yeroo waan takka barbaadan nama waa qabuutu siyaasaa san deeggaruu danda'a jechuudha. Kanaaf Oromoon yeroo biyya ambaa jirru
dhufneetuma diriimii namaa guutuun qabnu hujii mataa keenyaa jalqabuu qabna hujii mataa keenyaa ta'a akkamii yoo jettan fakkeenyaaf namoonni hedduun Minnesota keessa fakkeenyaaf nama 100 jira Oromoo 100 jira insuraansii meeqaa jira namni 100 yoo xiqqaatte Oromoon faamilii 50,000tu konkolaataa oofaa jechuudha konkolaataa 50,000 kana warri oofu insuraansii meeqaa jira Oromoon ejentii meeqaa qaba achi keessa is just fakkeenyuma isin kan Seattle fudhannu nama 15,000 haga 20 jira jennu Oromoon insurance agentii meeqaa jira wanni kan isin injoof hundi keenya konkolaataa oofnaa jechuudha konkolaataan tun immoo yoo insuraansii qabaanne socho'uu hin dandeessu immoo insurance agentiin tokko yoo insuraansii banattan warreen amma Minnesota keessa jirtan yoo xiqqaatte insuransiin 10 ol jiraachuu qaba agentiin maaliif Oromoon fuutee alagaadhaaf ummata sababa biraatiif yookaan warra biyya tanaatiif ummata adda addaatiif dheetanii insuraansii isaaniirraa bitachuurra ka saba keessanii kanarraa bittan saba keessan jajjabeessa baradha walirraa waa bituu tana haa barannu yoo namni keenya arraan tana mana nyaataa banate yoon achi dhaqee nyaate maybe inni kun qarshiin amma irraa nyaadhe boodanatti taajireeti deebi'ee funyaannatti ol qabattee waan nyaa'uun gaarii miti dhaqii irraa nyaadhu grocery qaba irraa bitadhu yoo ati irraa bitatte guddataa jechuudha arra yoo fakkeenyaaf eenyu maqaan isaa Dr. Tafariin suuqii xiqqoo takka qabaa jennu suuqiin isaa tun akka maaltu guddisa anaa fi sii guddisaa jechuudha amma online option qaba ifiifillee akkasitti qaba yoo dheeyxanii irraa bitattan biddeena alagarraa bitan isarraa bita yookaan Oromoo birarraa bita waan mana keessa haajamtan akkas godha Khabiraalee amma fakkeenyaaf warreen elektrikshaana jira air conditioner jira makaanika meeqa qabna amma fakkeenyaaf Minnesota keessa makaanika meeqa jira Seattle keessa yoo xiqqaatte makaanika makiinaa 50 waan oofnuuf yoo xiqqaatte makaanikni 50 jiraachuu qaba jechuudha nama 100 irratti makaanikni tokko jiraachuu qaba namni makiinuma Oromoo qofa yoo tolchee namni kun isinirraa fayyadamee jechuudha lakkii maaliif fayyadamaa yoo jettu taate laal haasidummaan yookaan waanyummaan gaarii miti wal guddisuu haa barannu bakka takka immoo bakka irraa gammachuu qabu namni keenya irra guddaan amma warreen tiraaka oofan 80 wheeler asitti Ameerikaa keessa warreen 80 wheeler oofan hedduun isaanii ji'a jahanii oofan san booda authority mataa ifii banatan kaampaanii mataa ifii banatan ifiif dalagatan jechuudha waan bareeda argatan maayila irratti argachuurra dalagataniiti argatan ummanni keenya kun booda immoo gariin dispatchii banata brokerata waan adda adda bakka tanarratti industrii kanarra bareeda isaan kunoo akkamitti wal guddisanii warri tiraakaa kunoo sinii galee so sagantaan arree sinii qabadee dhufetuun waama biizinasa irratti xiinxaltii jechuudha narraan dadhabina narraan ifatina so kanaafuu isinitti hin dheeressu gabaabdumatti isinii muufadha kana kaniin je'uuf arraan tana yoo namni tokko waggaatti galii jaarsaa jaartiin 50,000 argatan waan IRS irraa fudhatu malee waan 50,000 tana ifuma keessatti spend godhuu dandeenya 50,000 galii 50,000 nama kuma meeqa dhufa economy hagam takka akka sochoosaa jirru ifin beenu maaliif economic poweriin maallaqa waan xiqqaa miti amma namni 50,000 yoo family 50,000 dhoyte is 2.5 billion waan ajaa'ibsinitto amma yoo fakkeenya family 50,000 Oromoon dolara 50,000 jaarsaa jaartii yoo galii argatan waggaatti family 50,000 yoo multiply goota waggaatti Oromoon 2.5 billion galii qabnaa jechuudha meedhiisa nama 50,000 jechuudha namni 50,000 jaarsaa jaartii yoo dalage family 2.5 billion kanammoo maallaqa xiqqaa miti baankii qabaachuu dandeenya jechuudha mataa keenya kanaaf maaliin isin jechuu barbaade waanuma jireenya keenya keessa jiru fakkeenyaaf anamma guyyatti grocery'n bahaa jechuudha fooniin bitaa waan nyaatanii dhuganiin bitadha makiinaatiyaaf gaazan qicadha gizee isin cabde konkolaataa wannaan godha insuraansii qabdi makiinaanti insuraansii fayyaatiin qaba real estatein qaba waan adda adda waanuma kana amma 2.5 billion kanaan Oromoon 50,000 family 50,000 waa hedduu godhachuu dandeesse jechuudha yoo miqqanyaa taate immoo osuma walaa sadduutuma alagaan bilaashii 2.5 billion kana fudhattii jechuudha can you imagine qarshii meeqa akka facaasaa jiru ati ammoo dhuftee haya falmataa irraa waa gura dheete lakki yoon falmataa bira dhaqe naan taajira jetta fakkeenyaaf sigale yoo akkasi yaaddu taate no siin taajiru target yookaan walmartiitu siin taajiraa jira
بورغنما يو فالمتا ونما حمالته بورغنما يو سينتاجري أكما دينكو دياس أكما مراد فتي هاجم تك دينكو دياس في مراد أورومو تنغرغارا جرم بيخيس ورا أرتيستو دخن مانيف وان كبنيف وان سبونا تانيف خنافي وني سنين جتشو بربادو دبين سنين راغا بابسا أورومو واولي رابطتشو هابرنو واولي غرغرتشو هابرنو قرشين تيتون دولاري تكتين تيتون ماليف ألغا برسين لمي تي برسين هاسين تيجو هابرنو مني نياتا ببريدان يوم منيسوتا خيسا نمتو كوارخ مدلي تيجي بناتي دي ما رانيادا إسو مجبسو فرانيادا ويكندي وان منا خيسا نياتا ويكندي سن إساتي منا إساسا دقا منو مسان قدسو لاب دقا رانيادا أكنا والقدسا نمني منا نياتا أورومو مغالا جرتن خيسا إرادة نياتا غروسري تكو أغرتن ديما إرابطادا إنشورانسي كبا إراغودا خيسا تو ورين تكو ببرن جتن بكخان خوتا حاصل غودا إرينا كبنا بكتنا خوتا ايجنسي إنشورانسي بنادا باينان لايف إنشورانسي ساتو ماكينة إنشورانسي كونكولاتا هاتو إنشورانسي فيا هاتو ايجنسي بنا خوتا بكتنا إرينا كنا غوتا وري مكانيكا هاميلي غمچو مكانيكا واتو تولچو جالتا مكانيكا بنادا تكو انا مبرد لغا غويا خان خمتا خيسني بنادا يو ولالتن خراجيرا لينكي جيرا اكاتا تي لون فدتني جيرا سمول بزنس لوني جيرا سمول بزنس لوني خان هاغا كوما ديبالك افتني بزنس متا خيسني بنچو دنديسن سينيغالي خناف لينكي سمول بزنسي ايتني sba.gov دقاتي ليكي فردا يون قباني ليكي سنين وانت كبندا تكا ولي فداتي بندا وانت غوردا دورا وان غودا سون خجل ابلون فابريكا غبا ابلون فابريكا بنچون غبا ماريون غودچو غبا خنامتي دوبين دورا بكان جيروتي نوتين اما فاميلي دبي لما دبي سدي هاغم تكا ولي ديما بانا نما ميقا من بوستا غبا نما ميقا تو دكان غروسري غبا نما ميقا تو من نياتا غبا نما ميقا تو الكتريك فيكس غورو بي نما ميقا ميكانيكو مادا ديسا وامبرا وان ديلي نوبر باشوچو خنرتي بك إرينا قامنو ورين مينيسوتا جيرتا إر دلغا إر غوتا سياتل أتلانتا بكم فيتن جرادا بيزنس ربوبها بيزنس دلغا سو خنا سنينجا اسمان اللي اما اللي وان تكتني سني غباسو فدو مو بي سي وير هاوسين اونلاين ادا ستورا اما اللي رد دبلا جيرا تكومتي كون غودچا جيرا ورين اوردر غدتن ثانك يو سو ماتش ارغاتين جيرا فيا ارغدا غلاتوما اما اللي ورين اوفيسا بنچو فيتن اوفيسا مو فدي هاتو هونو ديسكتوب بيت هونو مفكنياف ديسكتوب بي خوني سمو ساتي خوني مونيتورا كيبوردي ماوسي اما هنا كانت يو بيست باي في والمارت في قناه اينتن دولار يبجا غادي بتربا كوست سينغول اما يو مو بي سي ور هاوس اوردر غوتن $99 $299 is $400 maybe this one we send you for free keyboard if mouse free تسين ارغينا تا واي فاي قبدو سين ارغينا دولار دبا فورين اوفيس خيسنا كان بريفتن جچو مونيتور ان جچو دا اكفيتن اتدلغتن جچو مالف ميموري غدا اتفينا hard drive latest تيغونا اكاسي ببريچنه شيب سيني غونچو درقما ولبرجراچون قبنو خنافو ورين واجيره بنچو فيتن يوخان وري كمبيوتر سيني دلومله يو جيجيرچو فيتن مو بي سي ورهاوس دقاتي اوردر غوردا لمفا ورين اما فكينيا كاليجي ديمو فيتن يوخان منو مخيس بزنس افلو بربادن ام فكينيا لابتوب انتون كور اي 7 دا 16 GB memory قبدي 256 storage SSD قبدي window latest دا window 10 professional window 11 غدو نيغل لمدرو because window 10 غنا وغا شن جه تربتو ما بودا update وان غدموف ايراركتنا window 11 الدور انچن كمينا چو برباديت ماريف متنو روان كمنوف اسني في مو برباديت سو اما خوني تون اما 14 انچ دا جولي كوليجي ديم تواتو ورد لغا داف منافا personally بربادن امتون علتك علي دا وني فيوتشر كنا كوراي 7 كون علتي دبجا دبتربتو دندها وربيال نتيمو 399 غرغرچو اونلاين رتي maybe like 389 مالف اما ورنا كنا غبوفنو ويب سايت كون اك غدتو فيناچو خوني ور SSD غدا يسا خقب ور بربادجچو ليتست دا سو خنا كنا اوردر غدتن نيقبناچو دا خبيرا لابتوب برالين نيجرتي غرو هوندي سينغرسيسون فدو ديسكتوب اللي ادو قبنا تونيمو كرومبوكي دا كرومبوكين تون جولي امنا موني توكو توكو مجانخي غوبزي دا مجانخي يچيما دا اكنا جانيتي ماكبوكي دولار كما فوين بيتن دولار كما فوي ويستن غودينا مالك دولار كما فوان برباش نما كوتا تقرو يوخان جولي هاغو كوتا شنقراتوف
amma kun elementary dhaaf ijoollee kutaa takka haga jaha akkana bareechine memory bareeddu qabdi 4GB qabdi back to school special qabna Samsung gida brandin isa amma waan bareeda malee gurguru tana nu amana Samsung gida brandin isi 4GB RAM qabdi ijoolleen amma homework hojii mana dalagachuu dandeessi waan adda adda hanga kutaa 5 hanga kutaa 6 baratanii jechuudha so kanaaf amma tun $79 shipping free da bakka feetanitti isin ergina jechuudha qalbii takkaan bitadha umaan sodaatina amma tana ijoollee yoo argatte hojii mana waan adda adda sirriitti dalagatan jechuudha so $kuma waa wasting godhina maallaqa jechuu barbaadeeti so Chromebook hindun ijoollee daa'imaaf hedduu bareedduudha yoo ijoollee takka 2-3 qabaattan 3 4 order godhadha is very cheap gatiin isaa hedduu gabbu'aadha immoo qulqulluudha grade goone ogaa refurbish goonu grade A qofa gurgurra jechuudha online irratti waan bareeddu qofa gurgurra so akkasitti nu beeka Samsung gida Chromebook hintun sale irra jirti back to special ida gatiin isii 79 yoo amma order gootan amma nu gaachuu tak lammaffaa namoonni tokko sodaachuun ni mala lakki yoon ammaan tana online kana dhaqee order godhe maybe haji xinxala yookaan falmataan credit card information khiyya arguu danda'a waan akkasii yoo qalbii keessa isin dhufe hindu goggorina nuufi credit card keessa waliin agarru Shopify fayyadamna Shopify jechuun story gurguddaan online globally isa fayyadama isaantu credit card information keessaniif bira save godhanii nu credit card keessanii waliin agarru nuti wanni takkitti agarru ogaa isin kafaltan qaxxita adreesuma keessanii fi maqaa keessanii nu dhufa ship isin godhu qofa dalagaan ta'e nuti waliin agarru information personal credit card debit card wal quban qabnu akkasin nu beeka Shopify tuuf bira fudhata erga fudhate isinif nuti ergu qofa jechuu dalagaan ta'e tana akkasitti quba qabaadha Chromebook tana ijoollee keessaniif order goda school banameni beena yo computer isin raslo ta'e yo khan computer qaali bitte amma fakkeenyaaf dalagu dide tana biti ilaali yo kutaata kaafila manama barattaati ni garta hagamta akka kawnni jo sangubban laptop ile isin gurguru desktop isin gurguru refurbish story yo deitan guya 30 isin khanna warranty sani alan qabu story ra guddan nuti ji'a isin khanna chu warranty da so khana akkasi quba qabaadha laptop yo feetan desktop mobile li amma fi ajira website keenya irratti amma infine ni jira tablet isin qabna macbook inis dhufa jira so akkasi quba qabaadha dukaanni hummo PC warehouse online story da guddifadha credit card keessanaqa anytime halkan gize raftani gize bakkuma feetani order godhadha isumatti bitatani baatan jechuudha rakkoon qabu nutillee ship isin goona manni mana shipiti so akkasi beeka wal guddisa warreen idea business ha qabda yoo gorsallee barbaadan khootana bilbilli website irra jira isinin gargaaru dandaachu information isini khannu dandaachuudha so akkasitti na bara thank you so much hajabaannu biyya ambaa keessa gize jirrus khaanis hujirratti ababbaanu warra siyaasa biyya tana sababbaanu siyaasa biyya teenyaatti saa ofnu maalif jireenya keenya asitti lafa keenya tanuma biyya qofa ofoson taane tanallee lama wal cina ofu qabnaachu kunu mataa takka siyaasa tokko jechu namni if dandahee if guddisee maalif haala lume if cina lala ummanni hindi bakka isin baay'atanitti mee hujii isaan sochoosaa jiran lala hindota pakistaanota lala vietnamota lala dry cleanery haa ta'u gas station haa ta'u waan adda addaa ta'u waan hunda bizinesa gurguddaa keessa isaan gartan jechu maarif qararra wal khaayan wal harkisan keenya moo gad wal harkisa yoo nam tokko siyaasaadhaan nama beekamtii argattaati duubaa qabnee harkifna akka inni guddanne yoo nam tokko diinagdeedhaan arraan tana bakka magaalaa tana Oromoo hedduu jira jee banate tiitichi irra shiwinjo maalif yoon dhaqeenyaa bodanatti taajira waan jiru no waan akkana dhaaba 2.5 billion yoo nama 50 taane 2.5 billion dollars wanni nuti sochoosaa jirru waggatti galiin nuti qabnu khana xiqqoo raachi baafne 2 billion save godhuu dandeenya hawaasa keenya keessatti itti waliin guddisuu dandeenya yoo nama 100 North America keessa fakkeenyaaf family 100 North America 5 billion sochoosaa jirra yoo nama family lamaan 50 waliin dalagatte jechuu waggatti sinigala khanaaf walitti waan nya'uu dhiifne haa wal guddifnu deema mana Oromoo irraa nyaadha deema grocery Oromoo irraa bitadha deema real estate agency Oromoo bira dhaqa deemaati makaanika Oromoo bira makiinaa keessan tolfadha alagaaf hin geessina maallaqa tanaan isin jaa fayyaa argadha ammallee tabiraati walid dachaana yoo rabbi jee asumaani nageessini dhaammadha walid dachaana yeroo bira thank you so much website ki yandagatina www.mopcwarehouse.com
Mo PC Warehouse linkii title irratti jalatti isinii katabeen jira. Linkii santuqaatii koompitara barbaadan waajjira keessaniif osoo koompiterri Oromoo jiru alagaa bira dheetanii bitatina. Haram isinitti taa jechuudha. Tan akka gaarii jala muradha. Warreen ammaas asirratti online store banachuu feetan naqunnama commenti emaili naa godhaatii dalagaa akkanaatiin qaba t-shirtiin online gurguruu fedha takka cosmetics gurgurachuu fedha waan akkanaatiin gurgurachuu fedha falmata maaltu na barbaachisan anja so linkii isiniifin ergaa jechuu hagam takka akka salphaate waan takka naman dhibu online store banattanii dhaadheeffachuu social media keessan irratti haa ta'u TikTok keessan irratti haa ta'u Instagram keessan irratti haa ta'u hedduu salphaa amma ijoolleen huccuu aadaa gurgurtan waan adda addaa gootan hedduu salphaan Shopify dheetaniituma account set gootanii guyyaa takka maybe waan takka hararra isin kaa'uun danda'an bilash sumuunii takka isin irraan fedhu isiniin gargaara an Oromoon akka guddattuun fedha diinagdeenillee akka naa guddattaniin fedha jabaadha osoo gaa waan babbareedaa meeshaa babbareedaa tan agartanii yoo Walmartiif kanarra deemtan gifii isinit taati tanuma isinit dhaawun fedha thank you so much already dukaanni khature amata 12 jira warruma Ameerikaa guddifate isinis yoo irra dabalamtan qabeenyuma Oromoo guddifattanii jechuudha yoo waan nyootanii suma ta alagaanuma jirti jechuudha kanaafuu baradha akka barattaniifin akkana baasee babbaqeessee isinii himaa jira tiyaaf dubbachaan jiru warra biizinasa already qabanii jira Minnesota bakka adda addaa warra qabanii jira biizinasa kana itti dhimma bahaa isiniin jechuu barbaadeeti thank you so much waan hojii turtaniif nagaan naa tura nagaan naa bula